Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya kuni Oro Ispoortiidha. Oduulee ispoortii mimmiidhagoo fi wayitaawaa ta'an akka isin qaqqabaniif chaanaalii keenyaaf maatii ta'an affeerraa keenya. Liverpool taphataa sarara fuuldura isaa kan ta'e Luis Diaz bitachuudhaaf gaafii Bayern Munich dhiyeesse torbaan darbee kufuun isaa ni yaadatama. Barcelonaa fi Bayern Munich taphataa ganna 28 lammii Kolombiyaa ta'e kana kan ofii gochuudhaaf wal-dorgommii keessa kan jiran yoo ta'u, waliigalteen mirkanaa'ee hanga ammaatti akka hin jirre ibsamee jira. Garuu taphatichi gara Bayern Munich deemuudhaaf fedhii akka qabuu fi akka dhuunfaatti kilabicha waliinis waliigaluun isaa Sky Sport gabaasee jira. Taphataan fuulduraa fi sararaa Manchester United fi Nottingham Forest duraanii kan ture Anthony Elangan Nottingham Forest irraa gara Newcastle Uniteditti Euro miliyoona 55 imaluudhaaf waliigaltee xumuramuun isaa ibsamee jira. Arsenal taphataa fuulduraa lammii Sweden kan ta'e Victor Gyökeres gara Sporting Portugal irraa mallatteessuudhaaf baay'ee dhiyaatee kan jiru yoo ta'u, mariin kilaboota lamaanii akkumatti fufetti jira. Taphatichis guutumaan guututti gama Arsenal imaluudhaaf kan mirkaneesse yoo ta'u, waliigaltee kilaboota lamaan jidduu jiru si'eessuudhaaf mindaa isaa erga Arsenalitti makameen booda argatu irraa Euro miliyoona 2 garee isaa ammaatiif akka kennamu hayyamuun isaa ibsamee jira. Leenjisaan Manchester United kan ta'an Ruben Amorim goolii eegaa isaanii Andre Onana irratti ammallee amantii kan qaban ta'uu isaanii dubbatanii jiru. Bara dorgommii 2025-26 filannoo isaanii duraa akka ta'u ibsuu isaanii The Telegraph gabaasee jira. Andre Onanaan dandeettii wal falmisiisaa tapha keessatti bara darbee garsiisaa tureen deeggartoota Manchester United biratti faarfamaa fi qeeqamaa turuun isaa ni yaadatama. Taphataa sararaa fi fuulduraa lammii Biraazil fi Real Madrid kan ta'e Rodrigo kan dhuunfaa isaanii godhachuudhaaf Manchester City, Arsenal fi PSG'n bakka bu'aa taphatichaa qunnamaa jiraachuun isaanii ibsamee jira. Rodrigoon erga leenjisaan duraanii Real Madrid Carlo Ancelottiin kilabicha gadhiisanii leenjisaan haaraan Xabi Alonsoon kilabicha qabataniin booda carraa taphachuu hedduu dhabuu isaatirraan kan ka'e gama kilaboota biraa imaluudhaaf yaaduu jalqabuun isaa ibsamee jira. Fedhii isaa kana ilaaluudhaan Arsenal, Manchester City fi PSG'n taphaticha kan dhuunfaa isaanii gochuudhaaf morkii keessaa seenanii jiru. Oduulee ispoortii maddeen adda addaarraa isiniif qindeessine ammaaf kanuma ture. Ani Jabeessaa Gadaatii kan isinii waliin ture. Yeroo gaarii.